biyya kan harkaa qabu isinii biyya katiiksuu qabu isinii mi gaafii ansi gaafa duratti immoo as garagaltee waraanni adda bilisummaa Oromoo maal godha akkanaan hin jenne bichaa dhageesse ani gaafii kallattii waa'ee waraana qaama mootummaa turan gaafii qaba waan ta'eef waa'ee waraana bilisummaa Oromoo jira maaliin eessa jira san keessaa bayyiti gaafii gaafa kallattiin kana kan itti naaf deebista dhageesse biyyicha sabni Itoophiyaa keessa jiru kan itti kennate eenyu naaf deebisi gaafii afaanitti biyya uummanni Itoophiyaa keessa waa'ee Itoophiyaa waa'ee Oromiyaa gaafadhu waa'ee Itoophiyaa waa'ee Oromiyaa gaafadhu muluun si gaafadha maaliif maal jiru waa'ee Oromiyaa kana barra kongeessan gaafii kallattii gambu Oromoo ayuu bakka bu'an waa'ee Oromoo bakka bu'an Itoophiyaa gaafa jettu Itoophiyaa gaafa jettu sabaaf sablammii hedduu hammata obboleessoo dhaggeeffadhu atuu dura hiikaa Itoophiyaa bari hiikaa Itoophiyaa fi Oromiyaa Itoophiyaa hiikni jedhu isa dhiisee Oromiyaa irraa gaafa dhufteemi ati Oromoo gaafatta poolisii makalaakaa Oromiyaa ati atamma Oromoodhaame Oromoodhaan poolisii Oromiyaati ati ayyee poolisii Oromiyaa eegataate gaafa uummanni Oromoo saamamu gaafa uummanni Oromoo buqqifamu gaafa uummanni Oromoo ajjeefamu isiniin kun eessa jirtu ture gaafa san maalee darree kun sabni kun maa jira ajjeefamaa jira saamamaa jira gudeedamaa jira saba kana maaliif dheen islaa eega Oromiyaaf baatanii inni tokkoffaan isaa inni lammataa immoo kan nuuf deebisime dura kana yoo deebisetti fufaas waliin irra deebii mee gaafii kee kan atiin kun Oromiyaaf dhaabbatteemi irra deebii mee atiin kun Oromiyaaf dhaabbatteemi gaafa uummanni Oromoo ajjeefamu gaafa uummanni Oromoo saamamu gaafa uummanni Oromoo gudeedamu isiniin kun sila Oromiyaaf dhaabbattanii maaliif saba kana nagaa baasuu hin dandeenye saba kana irraa ajjeesuu maaliif dhaabuu hin dandeenye naa himi kanuma itti fufi yayyee ati gaafa namni du'u argite gaafa namni saamamu argiteetta argeen jira yayyee ragaa sin gaafadhu namni hinduu hin jenne nu ammas keessatti hinduu sin dhiisu yoomu guyyaa isaatu ajjeesa ilma namaa tokko adabbi wanti sii galuu qabu guyyaan isaa guyyaan numnaan numa garuu duuti gosa lama jira gosa baay'eetu jira namni du'a har'allee numa du'a borillee numa du'a anillee numa du'a atillee numa duuta muzammilis numa du'a namni hafu hin jiru haa ta'u malee sababa du'uuf qaba namni ilmi namaa maaf du'e jechuu hin dandeenyu nam maaf saamame jechuu hin dandeenya wanti nu dubbataa turre saamichaarraayi maaf saamameedha waan ni haasa'amaa oole asirraa uummanni keenya maaf asirratti maaf uummanni Oromoo lafa isaarratti bilisoomee jiraachuu dadhabe maaf saamama maaf du'a kan jennu ittuma fuulle amma haasaa kana jala mootii qabadhu sabii maaf kun ta'a kan jedhu haasaa bal'aa waan haasa'amaa turedha nageenya ta'uu dandeessa jechuudha adabbi inni kun duunni uummanni garuu saamichi akkuma yeroo tokko tokko bakkee adda addaatti lafa tokko tokkotti uummanni keenya saamamuun hacuucamuun reebamuun akkuma jiru sana kun maaf ta'e kan jedhu furmaata haasaan dheeresiniiti kana jedheeti adda nu baasi haasaan dheeresuun bu'aan qabu beek baddaaf gammoojjii fiduun bu'aan qabu beek waan ifa jiru ifa baasi dubbadhu kan jiru si ibseen sitti maka gaafii na gaafatteemi ibsee deebiitti sii kenna bar akka namootaaf galuuf ati baddaaf gammoojjii fidduu miti beeki eega Itoophiyaa Oromiyaaf dhaabbattanii eega poolisii Oromiyaa taatanii gaafa uummanni Oromoo saamu gaafa uummanni Oromoo reebamu eessa jirtanii ka saba kana eeguu hin dandeenye lubbuu namaa nama keessatti ni hedduu obboleesso lubbuu namaa eegaa poolisii lubbuu namaa kaataasaa jirtu awwaala dhageenye kaataasaa jirtu baddaaf gammoojjii akkasitti nama hin gaafatamu lubbuu namaan eegnu nafsee nama keessatti ni hennu kan nafsee eegu rabbi kanaaf waa'ee saamichaa dubbataa oolle waa'ee manni gubachuu dubbataa oolle adabbi kana dubbataa oolle ammallee deebisee afaan mulai mana dhaggeeffadhu kana haasa'u kabraa akkaataa tokko kabraa aboo ani hirribni na qabeera akka malee taa'u jira
warri as jala jirtanillee koppilinkii godha. Warri ay keessa jirtanillee tartiiban walitti haasa'a. Koppilinkii yoo gootan maal maaltu isinirraa bada amma isin. Nama gurguddaa irratti beekamu isinitti yaa ooluu qaba. Ayyee mulee lakki gootu gaafinan si gaafadhe akka baddaaf gammoojjii baatu fi miti beekani. Gaafiin kallattii si gaafadhe naaf deebisi. Sabni Oromoo rakkoon Oromoo kana jedhi naaf deebisi malee kaati baddaaf gammoojjii dun fedhu beekani. Eega biyyaaf dhaabbattan, eega biyya kanaaf baatan, saba kanaaf baatani. Gaafa sabni kun ajjeefamu maal eenyu ajjeesaa jira saba kana itti maaliif addaan naan baafne? Rakkoon kun akkamitti ta'aa jira? Rakkoon kun ta'uu foofu maali? Har'a akka du'aa jiru koo lubbuu ilma namaati beeka. Rakkoo ilma abbaa meena dhageeffadhu kan siin fita. Ilmi koo abbaa fuuldura jira maal Abbo dhiisi gaa wal jira dubbachuun bu'aan qabu na dhageeffadhuuti gaaffii si gaafadhe kallattii naa deebisi hin dandeessu yoo ta'e naaf deebisi hin dandeessu yoo ta'e dhiisi dirqama ittiin qabdu beeki gin akka nama biyyaaf dhaabbatu tokkootitti akka nama haqa falmatu tokkootitti yoo dhugaa dubbanne wayyaa beeki wal sobuun bu'aan qabu beeka illee argaa jirtanis argaa jira har'a ka du'aa jiru lubbuu ilma namaati beeka abbaa fuuldura ajjeefamaa jira beeki ilmi namaa biqilaa tokko malee shakkuu du'aa jira beeki. Wal sobuun jedhaniiti gaaffii hawaasaa na gaafadhu ka nafse. Gaaffii hawaasaa na gaafadhuuti. Gaafa uummanni kun miidhamu gaafa uummanni Oromoo reeba uummanni Oromoo ajjeefamaa jira saamamaa jira gudeedamaa jira isiniin warri biyyaaf dhaabbattanii biyya kana maaliif kabachiisuu hin dandeenye yoo biyya kana kabachiisuu hin dandeenye maal gootanii maqaa waraana dhaabbattanii maal gootanii biyyaaf dhaabbattanii asirra deemtanii sobdan immoo maal gootanii hidhattanii biyya keessa yaatan immoo yoo hin dandeenye karaa nu jala gallakkisa. Nuti qeerroon Oromoo gabbaanii fudhadhuu dandeenya beeka abbaa feete gayyaan jechuudha. Gin nu keessa dhaabbataa gaafa qeerroon Oromoo gabbaa isin beeku warra dhugaa tokkoffaatti wani uummata lafarraa dhuguu jechuudha. Isiniif milishaadhaa beeki. Kan uummata Oromoo midhaadhu isin mataa keessanii. Dhiyeessan falmatu manni teessanii irraa dhuguu hin dandeessan yoo ta'e nu jalaa goraa bakka. Goraa qeerroo Oromoo jalaa. Dhageeffadhu kan ilma. Viidiyoo baanee Na jala naasiin eeshaa sadhuu fitime. Na jala naasiin yoo haasofte immoo waan kallattii gaafa gaafii naaf deebisi. Hin dandeessa yoo ta'e gaafin si gaafa baddaa gammoo jekkati baatu fi miti. Kallattii si gaafa kallattii naaf deebisa yoo dandeesse. Jos gabaayaa saayiboo gaafii maalii na gaafatta gaafii dirqii na jira gaafattaa mitiis waan gaafattuu hin beektu viidiyoo baay'inaan dubbatu ayyee baay'ee viidiyoon baay'ee tille baay'ee saniin baay'inaan isaa viidiyoon banaddu ayyee kuna baay'een jiraan fudhee muurii tara qabdaa hin wal bal'isiin baay'ee tille viidiyoo Jos gabaayaa ati maali ga'een kee barataadha moo duuriyyee ani hawaasa siin jedheera rakkoon qabu karoora keessatti deebite ani hawaasa jedhe akka hawaasa si gaafataa jira gaafii si gaafadhe yoo dandeesse akkasitti nama gaafii akkasitti nama hin gaafatamu tasgabbaa'ee gaafii gaafattu deebii argachuuf tasgabbaa'ee gaafadhu hawaasaa miti ati hawaasa waan hin gaafadhe tokkotti deebii gabaabaa yoon sii kenne toleedhii fudhuuti wal sobuun hin ta'u wal maal gochuun hin ta'u maal wal goonee wal balleessina akkasi jedhama. Dhagayani waa'ee balleessaa hin dubbanne akka hawaasa tokkotti yaada baay'ee dubbatte sobuun hin ta'u balleessuun hin ta'u gaafatettu waan ta'e natti dhaga'amaa natti. Sitti dhaga'amee dhiise suni amma yoo asirratti rakkoo hin qabu dhaggeeffadhu akka hawaasa tokkotti hawaasa waan sana baruuf gaafachuuf ergammoo baruuf jette waan gaafatte sanaaf deebiyoon sii kennu xiinxaliitii toleedhii fudhu deebiin kee naan taane yoo jette naan taane waan ta'e siin taane waan ta'eef kara sii ta'uun barbaaduu dandeessaa siin jechuu barbaadee tane obboleessa ko. Gaafin as gaafadhe bar gaafii kallattiidha. Kaati deebisaa jirtu immoo waan biraa dhiisi gaafin as gaafadhe yoo dandeesse kallattiif naaf deebisi. Ila kaasiin jechaa jiran mallee isini. Mucaa kanaa gammaan deebine. Ila muzammil geessa akka dhageettan dhageettan namni beekanii. Me dhageeffadhu ila muzammil warra muzammil dhageenyame yoo dhaga'u yoo dandeesse deebisuu yoo dandeesse dhiisaa jechuudha. Isiniin kuni poolisii Oromiyaati. Oromiyaaf dhaabbattan. Eega isin Oromiyaaf dhaabbattani gaafa isin Oromiyaa keessa jirtan ilmi namaa akkamii ajjeefama ilmi namaa akkamii saama ilmi namaa akkamii gudeedama jedhan si gaafadha. Si deebisee barkana inni nuti lubbuu nama keessatti hin qabnu siin jedhe gaafa rabbi ilmi namaa akkamitti saamama ayyee kottu lubbuu ilma namaa keessatti hin qabnu dhugaadha. Ilmi namaa akkamitti ajjeefama
ila kaajjeefamaa jiru boota tokko boota lama miccisoo nama lamatu lubbuu ati wadda du'uu dandeessa. indu'a du'aatu radee du'aatu waan jedhama Lubbuu namaa du'aati yoo ta'e mulee du'uu danda'a. du'aati yoo ta'e Adda iyyuun du'a. haaduu dhageeffadhu kaa Amma haaduu waa'ee maaduu manni gubate. dhageeffadhu Waa'ee manni gubate. manni haa qubatu abbaan fedhe lubbuu ilma namaa baan jiru Waa'ee mana- bootanii sun kaa mana gubaatiin Aboo lubbuu namaa lubbuun namaa si koy mulee na dhageeffadhu gaafii ila waan sitti immoo ila kaasiin jechaa jiru lubbuu ilma namaa ee keessatti hin qabdu osoo nama tokko lama ta'e osoo nama shan nama ja'a ta'e ee akkasi lubbuu keessatti qabuu hin dandeessu har'a koo hawaasa gabbee dhumaa jira beeki hawaasicha dhumataa jira beeki miskiina dhumaa jira beeki miskiina ajjeefamaa jira beeki hawaasni eessatti hawaasni dhuma. Koi faana. lubbuu nama Faanus koi. lubbuu nama mee dhageeffadha akkuma dhagaan jirtu Dhumaa jira gaa. na jala haasa'aa jirta isa na dhageeffatte naaf Si dhagaatan. lubbuu nama tokko lama osoo ta'e Na dhaggeeffadhate. Miutii qabadhu na dhaggeeffadhu. Miutii qabadhu mee. Taasaa maan taatan. ayyaa mee haasa'u nan Wajjin dabarsa mana kana keessatti muleen aangoo mana kana hoogganaa mana kanaati moo yoo muleen sinis raatamaaf Aboo jaarsana na hin bannaati. Kottu ol bahi Rabbi deebisiif. dhugaan sinima. Muleen yoo hin gaaffii sirrii deebistee hawaasa Oromoo barsiifta miti. Maalitti dhiibiin alchan ta'uudha Oromoon gaafa mammaaku. Rasaasa itti qabaa ilmaan Oromoo duguugaa keessatti waan addaa hojjettanii lubbuu keessatti eegdottee hawaasa Oromoof akkasitti deebista. Waraana erga taate maal eegdaati gaheen kee maali? Waraana jechuun tiksee biyyaati. Maal tiksita biyya? Lubbuu keessatti eeguu jechuun hin tiksita roorroo irratti dhufe sana. Tiksiteetta? Afaan hin dhaggeeffadhu. Eenyu si Maali kun ijoo? Maata argaa galtaati. Waliin buusinaa sin lama. Siin dubbate. Eenyu siin dubbate. mulee dhageeffadhu Akkanaan akkana jalan dubbate akkanaan hin dubbanne. Gaafii na gaafatame deebiin kennaa. Ati immoo waan firoomsaaf deebii kennitu hin qabdu. Ati waraana bakka buutee waraana bilisummaa Oromooti bakka ittee deebii firoomsaadhaan kennitu. Gonkuma hin jiru kun hawaasa atis hawaasa firoomsaan hawaasa bakka bu'ee gaafii yaada ibsatee deebiftu deebii tokko hin deebiftu gamme. Walitti mee jira. Anis nan bu'aa mana kana atis hin buutaa. Mootii maa walirra qabdarree amma gammee mootii maa irra qabdaa. Gammee waa Ufii kootiin qabadhee bar. Ufiin qabadhee. Muleen haa dubbatu dhiisi. Muleen Gamme walaa kabajnu gamme. gammee dhiisisiin jedhe abboo ati miidiyaarra jirra maal taate abbaate nama barate fedhe miidiyaa gubbarra jira hawaasa nu dhageeffataa jira hawaasni kun waan nurraa barata dhageeffadhu akka feenetti waa kasrateen akkasuma kanaa miti beek arra waan lafarra jiru yaadi gabbuu itti argaa jira kadabaraa ko lubbuu ilma namaati beek akka nurra sirriitti qoosuma kanaa miti beeki hubachuu natti qabda jechuudha yoo dandeesse gaafii kallattiif naaf deebise hin dandeesse yoo ta'e dhiisi wanni biraan jiru beeki arra kee amma gabbee barasoo kan mana jiru ummata lafarra Wallahi wabillahi ani mana kana isinirra cufa wallahi billahi yoo koppilinkii amma isin asirraa sochootu jettan koppilinkii kana 7,000 yoon galchine taabtaabii yoon sochoofne wallahi kunoo rabbi kakadhe isinirra cufa. Mulee. Oh. Audio Jungle.